Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya akkam nagaa jirtanii baga jiraattanii. Warroonni dhuftan like, subscribe, share nuun godhaa isinan jenna. Asumaan sagantaa keenyallee akka isinitti hordofaa jirtan arguutti jirra. Warroonni hordofaa jirtan galatoomaa isinan jenna. Warroonni hordofaa hin jirre kootta hordofaa isinan jenna. Asumaan nyaata bareedaa, nyaata ajaa'ibaa, nyaata filatamaa hojjetu henna jechuudha. Akkasumatti immoo waan tokko waliin haasofnaa jechuudha. Akkuma beektanitti waan tokko illee waliin haasofnaa jechuudha. Inna akkasii nyaata kanallee walumaan hojjennaa jechuudha. Nyaata ajaa'ibaa kan akkuma agartan foon hojjetu henna jechuudha. Foon bareedaa kana foon lafee hin qabne jechuudha. Foon tafa irraa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Akkasii foon kana ciccirannee qaqal'isnee jechuudha. Qaqal'isnee ciccirannee dhiqnee sirriitti jechuudha. Dhiiga isaa kana irraa baasnee haala bareedaa ta'een jechuudha hojjenna jechuudha. Maal inni kophaa isaa hin dalagamu akkuma beektan jechuudha. Waa hedduutu waliin dalagamaa jechuudha. Waa hedduu waliin dalagna jechuudha. Maaliif jennaan akka inni sirriitti mi'aayee bahuuf jechuudha. Sirriitti dhiqnee bishaan aannan isaa haala daawwataa jirtan kanaan haalaan dhiqnaa jechuudha. Akka inni dhiigni isaa sirriitti nu bahee jedhutti jechuudha. Dhiigni isaa kan hin beeytanii dhiiga foonii yoo dhiqxan hedduu isaa bahaa jechuudha. Waan san ta'eefi sirriitti dhiqnee keessaa baasnee haala bareedaa ta'een hojjenna jechuudha. Akkasumatti akkuma agartan haala kanaan irraa dhiqnee jirra jechuudha. Sirriitti bareechisnee irraa dhiqna jechuudha. Dhiigni isaa akka irratti hin hafne jechuudha. Itti aansuudhaan immoo waaniin deemnee goonu isinitti agarsiisna jechuudha. Qimamii adda addaa qopheeffannee jechuudha. Bakka kanatti biyya keenya keessatti wanna ta'een jiru jechuudha. Qimamii qofa itti goone zayitii yookaan immoo waan tokkoon xabbasna jechuudha. Biyya biraa keessatti immoo waan hedduu itti naqanii jechuudha. Wanniin akka zayitii ta'anii qophaa'aniitiin hin jedhan jechuudha. Akka soosaatiitti jechuudha. Qophaa'an jechuudha. Isa san itti naqan jechuudha. Biyya keenya keessatti immoo baay'inaan waan akkana kana itti fayyadamnu jechuudha. Maaliif qimamii qofa itti goona saniin booda ni hojjennaa jechuudha foon keenya. Isaan immoo warri biyya Arabaa, Chaayinaa, Hindii, warroonni Ameerikaa kunniin immoo haala xiqqoo isinurraa goruun hojjetatan jechuudha. Haala xiqqoo nurraa goruun jechuudha. Waan kana itti godhanii xiqqoo sa'aatii muraasa hin kaayan jechuudha. Maaliif akka inni wal nyaatuuf jechuudha. Akka inni wal nyaatuuf qimamii wajjin deebii akka zayitii kana kan jiru kanneen waliin akka inni wal nyaachuuf jechuudha. Kaahan biyya keenya garuu akkanatti hin hojjetamu. Akkuma beektan kan biyya keenyatti tariikni biyya keenyaa, haalli biyya keenyaa nyaata itti dalaganii fi haalli biyya ambaa nyaanni itti dalagamu garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Garaagarummaa hedduu qaba. Waan san ta'eef ama biyya keenya keessatti illee waa hedduun baramaa jira. Haaluma itti beektan san jechuudha. Akkasii asitti immoo waa hedduutu jira. Hin agartanii shunkurtii, timaatimii, qaaraa, dinnichaa wanna hundatu jira. Asitti zinjibiila, qullubbii adiitu jira. Kun immoo brookilii jedhama. Brookilii adii fi tu jira. Brookiliin kun afaan biraatiin zahraa jedhama. Zahraadha. Shunkurtii isa kanneen hundaayyuu ni ciccirannaa jechuudha. Ruuza addatti hojjetannaa. Ruuza wajjin nyaanni kun kan nyaatamu jechuudha. Xibsii isinitti fakkaateen immoo biyya keenyatti xibsii haala kanaan waan dalaganiif jechuudha. Garuu xibsii miti. Kun akka ruuza waliin nyaatamuuf dalagamaa jechuudha. Saniif xibsii miti jechuudha. Biyya keenyatti xibsii mitiiree akkanatti dalagamu
garuu haalli isaa xiqqoo isii gara xibsiititti ni kalaaha malee jechuudha. Xibsii miti, Senegaalee xibsiidha miti jechuudha, nyaata warra Arabaati. Akkasumatti kaa noordofaa brookilii kana afaan kennaan hin beeku, ani biyya keenyatti illee agarree karaa nu itti jiraannutti brookilii kana hin agarree jechuudha. Warri argitan kan maqaa isaa nu barreessaa isiniin jenna. Ani biyya Arabaatitti argee malee biyya keenyatti hin agarree nyaata kana jechuudha. Akkasii warroonni beeytan dammoo maqaan isaa akkana jedhama, biyya akkana kana keessa hin jira jedhaati. Naaf barreessaa koomentii jalatti isin eegaa isiniin jedha warroonni beeytan waa'ee kanaa jechuudha. Biyya keenyatti maal akka jedhamu jechuudha. Asitti haaluma agartan kanaani samna jedhama afaan Arabaatiin jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti akka dhadhaatti fayyadamna. Garuu dhadhaan isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Biyya keenyatti illee dhadhaan garaagarummaa qaba miti. Akkuma beeytanii samaa jedhanii lagaa jedhanii saniif dhadhaan kuni dhadhaa garaagara qaba jechuudha. Dhadhaa horiitu jira, dhadhaa gaalaatu jira, dhadhaa re'eetu jira jechuudha. Akkasumas immoo maqaa dhadhaa jedhanii samna jedhaniitumaan kan cooma horii yookaan cooma re'eeti qalanii cooma isaa jechuudha. Kara'ee yookaan hoolaa jechuudha. Ba'sanii akka dhadhaatitti fayyadaman biyya Arabaatitti yoo qabeetan taate jechuudha. Biyya keenyatti isa kan baay'ee itti fayyadaman jechuudha. Isaan immoo isa san itti fayyadaman jechuudha. Isa san baay'ee itti fayyadaman nyaataaf jechuudha. Akkasii sanan jedha isa saniin itti fayyadamne jechuudha. Zayitii miti akkuma agartanitti jechuudha. Haaluma kanaani foon keenyallee xabbafannee asitti ruuza hojjenne geessannee jenna. Ruuza karaa salphaadhaan hojjenne. Yaa isinillee akka karaa salphaadhaan hojjettan abdii guddaan qabaa sanan jedha. Haaluma kanaan akkanatti nyaata keenya hojjetannee xumuratnee jirra. Akkuma agartan amma maaltu nu hafe kaarootii uumamaan nu hafe jechuudha. Asitti akkuma agartan qimamii keenya hin jira jechuudha. Maal inni yoo jettan zinjibiila, shunkurtii adiidha, kaarootii waliin achiin booda qaaraa gurguddaa ni beeytan jedhee abdii guddaa qaba. Shunkurtii qaaraa gurguddaa san jechuudha. Isa san walitti maknee hojjenna jechuudha. Inni kun illee zayitii osoo hin ta'in samna yookaan zibda ka jedhamu yookaan immoo afaan keenya akka dhadhaa jechuudha. Itti fayyadamne haala bareedaa ta'e kanaan akkanatti xabbasneetiin geessinaa jechuudha. Achi booda haala bareedaa ta'e ruuzaa fi foon isaa fi brookilii sanii fi ruuza walitti maknee akkasitti bareedaa ta'e kan maal jettan nyaata ajaa'ibaa bahaa jechuudha. Yoo hojjettanii ilaaltan dammoo haala bareedaa mi'aayaa jechuudha. Waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Waa hedduutu itti makamee jechuudha. Waan takka lama miti. Akkuma beeytanii waa hedduutu itti makame. Saniifuu haala bareedaadhaan mi'aayaa jechuudha. Akkuma beekamu biyya keenyatti wanni kun maaliin nyaatama yoo jettan osoo akkanatti waxii waan kana hojjennee biyya keenya ta'e biddeenaan nyaatamaa ture. Yaa biyyi keenya biddeena akka ajaa'ibaa kanatti jaalata. Garummoo haa ta'u yaa biyya biraa immoo ruuzaan nyaatamaa jechuudha. Wanni biddeenaan nyaatamu hin jiru jechuudha. Biddeen waan sa'aatii dheeraa fudhatuuf isaan biddeen hojjetanii. Innaa haaluma kanaan akkuma hordoftanii galatoomaa isinan jenna. Asumaan like subscribe nu godhuu hin dagatinaa. Haga sagantaa biraatii walitti deebinutti jechuudha. Sagantaa biraa waliin isinii qabnee isinii deebinaa. Yaada yoo qabaattan yaada keessan asirratti ibsatuu ni dandeettanii. Waan barbaaddan barreessitanii yaada nuu kennuu ni dandeettanii. Yaada keessan kabajaadhaan isinii deebisnaa isinan jedha. Haaluma kanaan kun nyaanni keenya qophaa'ee jira. Nyaachuu malee wanni biraa hin hafne jechuudha. Haala kanaan mana keessanitti qopheeffadhaatii
fayyadamaa isinin jedha. Assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaannaa oola fayyaanaa ta'a. የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን አገናኘን በፍቅር